Gootota Oromoo isatti komandoo tooree tottooba'a haasoo nasiroo duuleen faaka hawwasi leenjisoo dhiigaa harka laachuu dinnaan harma muran harka kennuu dinnaan harka muran sanyii balleessuudhaaf isa garaa biintuudhaan adamsan. Meesirraa haa eegalu. Wixinee seeraa kan manni maree United States baasee dhimma qoqqobbii Itoophiyaa irratti kanaan dura irraa mari'annee turre anaafati. Amma ammoo tibba kana warri Itoophiyaa takkattii jedhu akka malee wixinee kanarraa iyyuu jira. Duula garagaraallee taasisuu jira. Maaltu isaan iyyisiise mee achirraa haa eegallu. Gaafa wixineen kana bahuu waliin dubbannee turre. Saniin dura namni kenna quban qabu namni maamartuu quban qabu ture. Anaaf si dubbannee dubbii guddatti ilaalle amma warri naaftanyootaa fi mootummaan dhagahee maraatee jennaaniin seriously fudhatu isaatti of course na gammachiisee jedha because wixineen kun wixinee laafaa miti akkuma gaaf duraarraa dubbachuu yaannetti koongiresiin tokko statementii baasuu humna guddaa qaban mataa isaatti. Sandabree ammoo resolution tokko yoo baasu inni illee akka mana mareetti bahaa jechuudha. Sadaffaa irratti manni maree Ameerikaa ka seera hundeessu wanti jedhu gochuu danda'an seera hundeessan kana seeratu dhufee jechuudha. Wixineen kuni isa biiliidha. Maqaan HR haa jedhu malee biiliidha. Seera jechuun pirezidantii Ameerikaa akka inni gochaa kana godhu jalqabaa haga dhumaa guyyaa fi sa'aatii wajjinii akka kana godhamu jedhee wixineen kun dubbatee jedha. Wixineen kun fuula 25 stability, peace and democracy jedha. Sigalee tasgabbii nagahaa fi democracy jedha. Orderiin sun importantiidha. Walumaa galatti kabarra kana iyyisiise maali jennee yoo laallee jennee waa hilli kiyyallee attiin itti da'ee jedha. Ana akka ilaalcha kiyyatti wanna wixinee san keessa jirutu jara maraachisee jedhee. When within san case jiruti is about accountability da. Sigale accountability afaan Oromoo dhaan laafadhee jedhee itti gaafatamummaa fudhachuu. Galatoomii jedhee itti gaafatamummaa badii kalee godhan sana agartee tajalaa bahuu hin dandeenye. Mareen biyyoolessaa dhufutti jira. Jedhamu dhiibumti jiraas. Bareen biyyoolessaa ta'ee wanni fe'ee ta'ee seerri kun dabree jennaaniin itti gaafatamummaa gochi jedhu godhame. Lola Tigraay achi duuba ta'uun ta'in walumaa galatti waan godhame waggaa 3 kana keessatti akka of duuba deebi'anii itti gaafatamummaa truly independent qaama ta'een Itoophiyaa Human Rights Commission otoo hin ta'in yookiin ammoo mootummaa Itoophiyaatiin otoo hin ta'in independent gara ta'e jechuudhaani. So kanatu namni guyyaa bofa arganii harkanii jedheessa akkasumatti fakkaata gabaabinaan ka arginu. Galatoomi. Mee midhaa sogama keetitti haa dhufu. Wanni baay'een akkuma mareef seenaan kaaste gaafa namni kenna mata duree isaa gabbaasu baay'ee hin dhaga'amu. Akkanuma gaafa hunda gaafa diinni iyya gabbahuu qabna maali gaaffiin gidduu kana jiru. Akkasumatti ammoo waan warra Itoophiyaa takkatti iyyisiise kanallee achumaan kaasa. Ulfaadhu Muktaarii akkasuma Oromiyaa Labeenii waan hinnaa tokkoffaarraa argamee na gammachiisa galatoomaa. Rakkoon kenna guddaani. Untuu akka ta'amu barbaanna garuu ofii harka wal caccabsannee godhuun barbaanna. That's the biggest issue keenya akka uummataatti akka qabnu. Maaf hojjette amma wanti kuni waan innaa dheeraaf dhufaa ture haadhatuyyuu seenaa waliin haasoftaniittanii garuu oduun qabnu. Maaf oduun qabne argitee akka ta'amu akka wanti kun dhufuun barbaanna garuu hojjechuu waan fedhii hin qabne. Kan kuni amma maallu mul'isaa warri nu jibban warri diinonni kenna warri argitee uummata keenya qabu barbaadanii cadheensa keenya kana fayyadamaniiti akka hennaa maraa nu dhiibaaran nu mul'isaa. Nu ammoo hennaa maraa offensi jechuun hennaa maraa ija keessatti dhaqaa waan godhaaran dhaabsisu ibidda dhaamsuuf deemna malee. Sinee hojjenna osoo hin taane waan isaan dhufan irra deebii kennuuf qofa deemna. Exactly. Waan nuti waan kana beeka argite wanti kun nu duru hin baane oduu qabna waan kana gaaf dura haasofna dukaamne isla isaantu defensii dhufu irra ture malee nu hin turre kana waan nu cadhifneef kun ta'e so akkas ta'uun nurra hin jiru hennaa mara wanti tokko akka ta'amu hoo barbaanne uf kennuuf qophaa'u nurra jira hojjechuuf qophaa'u nurra jira wanti HR kana mul'isa obbo Muktaar. Kani ammoo jarri akkuma seenaan jette
waan guyyaa godhe beekaa falaallee halkan nama dhiyeesse ka jansan jechuudha. Waan godhan beeku hundi isaanii maaliif Tigraay irraa qabee Oromiyaa irraa qabee HR'n kun detail one by one namni tokko tokkooni haga warra biyya kana keessa jiraatu hin baatu. Materiaalii warra sappoortii godhaa jiru. Warra yaadaan gargaaraa jiru beekaa jechuudha. Hundi isaanii akka itti gaafatamu. Waggaa shanan dhufuuf specifically ji'a jahaan accountability kun hagam akka eenyuuf akka itti gaafatame akka dhufee mana maree kana beeksifamu ka jedhu specifically listi godheera. Kun waan godhan waan beekaniif akkana badii gaaranii uummanni keenya ammoo ibidda kana ibidda isaan qabsiisanii biyya gubuuf deeman kana akka udoonu teennee laallu ibiddi kun isaan dhiisee akka nu gubu gara keenya dhibannu kan ofi dhiisu nurra jiru argee ofirraa qaamsaan jiru jechuudha. Argee ofirraa qaamsaan jiru jechuudha. Kanuma dhaabaa. Baay'ee eejedha midhaa osoo. Mee isallee kan waan amma midhaasa kaasellee itti dabalta. Inni gama biraa seenaan akkanaa deebistu fedhu wixineeleen kanaan dura bahan dhimmoonni garagaraa mootummaan Ameerikaa kaasu yeroo baay'ee waan Tigraay kana kaasa dhugaa dubbachuudhaaf. Garuu immoo Tigraay durallee ka ajjeefamuu eegale. Tigraay durallee ka rakkoo hidhaa eegale Oromoodha. Waan Oromoo kana kaasuu eessatti hanqanneerra. Nutu dhiyyati immoo naman nun dhagahin. Isa kanallee itti dabalee waan midhaasorraa hambisillee itti fufimee seenaa. Galatoomii jedhee wanti jarjareetiin dubbachuu barbaadeef iyyuu mee ilaali jedhe. Wixinee kana gaafa inni jara gabbahe asirratti waliin dubbannee jenne. Nama meeqatu miidiyaan Oromoo nama meeqatu irratti dubbatee jedhe. Mee dhiisi ka biraachi dhiifi. Wixineen hagana gahu bahee yoo jedhu sorry yoo bahee jedhu nama meeqatu intarestiitti fudhatee jedhe. Ani warqii yoo goone Oromoon intarestiitti ka argatu yoo miidiyaan baarraa dhaga'e qofa. Yoo gandi fide qofa. Yoo boo'ichaa qofa. That is very important Muktaar namni keenya koof gaafatuu qabu. Miidiyaan Oromoo hangam xoo'isee wanna kana baalii isaa kenniif Muktaar. Hadda ka baalii itti kennaniif waan naaftanyaan irra dubbataa jirtuuf Muktaar. Otoo wanna feete Oromoodha maleekaa gadi buufne jenneen dubbatu Oromoo. Miidiyaan Oromoo gaafni inni dubbatu gaafa warri naaftanyaa dubbata. Gaafa sani responsiidhaafoo hiriiraafoo boo'ichaaf gaafa san kaa'e. Mee imagine sekandiidhaaf yoo xineen kun otoo antaa Oromoo ta'eetiin naaftanyaan harka dho'iste hadha Oromoon bara akkana nyaatamne meeti advokasiin meeti maaliin jedhanii odeessanii jedhan Muktaar odeessinee jenna jechuudha. Rakkoon uummata keenyaa carraa kanarratti fudhadhee ka dubbachuu barbaadu wanna kana torbaaniin dura gaafa inni bafaasofne. Because waan quba qabnuuf. Because halkanii guyyaa gaafa ayyaanaa qofa otoo hin ta'in halkanii guyyaa waggaa lamaan dabre kana keessatti dalagaa ture jimaa. Akka mammaakni faranjii ta'u Roomiin guyyaa tokko hin ijaaramne jedha. Sigadee Roomiin akkani bareeddu sun biyya akkasitti halkan tokko hin ijaaramu. Wixineen akkanatti bahee kuni ka hamma warra mootummaa iyyisiisu. Ka warra iyyisiisu kun kaleen dhufne Muktaar. Qabxii kan keetti irratti si deebi'ee jira. So namni keenya ka rakkoo nuti ta'e akka ollatti ka amma irratti dalagaa jirru fuulli keenya katti aanuyyuu akkamitti warqii waan guddaa akkanaa yoo goonu gurgurachuu dadhabnee jenne Muktaar. Dadhabbiin keenya guddaan achi jira jechuudha. Nuti akka dalagaa jiru dadhabbiin keenya miidiyaan keenya oduu keenya hafarsuu oduu keenya uummataan gahuu hin dandeenye Muktaar. Yoo oduu namaa ta'e yoo namni waan tokko warri kun asii kaasee jedhe gaafa kan bakka miidiyaan keenya dubbatee jira jechuudha. Let's be honest. Wixinee hangana gookaa baate qabiyyee isaatti si deebi'ee jira. Hagamtu miidiyaan keenya irra kabar godhee jedhe Muktaar. You are the only Oromiyaa 11 ka jalqabaa ka dubbatee jedhe. Sunillee ammoo hangam baalii isaa eegamte. Wanni hagana goo kuni ka hagana gahee dhufeef waan jara dubbatteef. Otoo jara dubbatuu baattee qobayyuu hin qaban jechuudha. Kuni ammoo hojiin ollaan dalagu harki 99 akkanumatti hafa malee hojii guguddaa godhee jira jechuudha. Wixinee kan ammallee akkuma midhaan sunaafoo jedhee qabiyyee isaayyuu keessa otoo hin gahini eega jarri iyyisiisa hin beektaqa. Warri kun gaafa Oromoon duutu nagaa argatti jarri. That's progressiin badhaadhinni Itoophiyaa irratti du'icha Oromoo irratti jechuudha. So eega jarri bu'aa jette waatu gara naa tole jechuu san beeke. Otoo wixinee hin banini waatu gara naa wayyatee jara iyyisiise malee wata akka jara iyyisiisu lammata irra naa beeke jedhe. Akka dubbii obboleen coon gaafa tokko gaafa Habashaan na jechuun sodaadha akka Oromootti waa balleessaa jiru hiinatti dhagahama jedhee ho'iisan jechuudha. Exactly. I think Muktaar irra deddeebi'ee ka gaafachuu qabu uummata keenya. Ka communitiin keenya gaafachuu qabu. Wixineen hadha beekuun samiirraa gadi hin buune
quraanaa miti yookiin sigalee wanta qilleensa irraan dhufne dalagaa guddaa irraa dhufe. Hayyee quban qabu kuni ammoo dalagaa ollaa waan ta'eef uummanni Oromollee ollaan kanaa dalagu jedhee dhiisee jira. Hayyee gaafa as ba'a. Wixinee kanarratti tariiti bakka namni itti fail godheera yookaan ammoo tanqateera jedheetiniin yaadu wixineen kuni waa'ee Tigraay ka jedhu namni baay'ee yaada. Itti qabiyyee itti deebi'a Muktaar. Wixinee sanii rakkoon ansiin jedhaa jiru gaafa wixineen kuni akkuma ammatti leencoo jette si galee gaafa jara nafaarsi sodaadhaa jedha. Gaafa jara abaartu hin beeka si galee ka jara abaarsisaa jiru eenyutu fide jennee ilaaluu qabna kan Muktaar. Si galee you have to understand wixineen kun qabiyyeetti si deebi'ee jira. Qabiyyee rakkoon qabu qabiyyee karaa dubbachuu barbaadu but is netting tumarratti itti deebinee waliin dubbachuu barbaanna because Dr. Fogeen xiqqoo waan daddafee deemuu qabuu fi itti deebi. Amma ka jedhamu ree irra deddeebi'ee dubbachuu barbaannu ta'a. Torbaan borumtaa yoo finnee jennu miidiyaan keenya maalirraa dubbate Muktaar. Uummanni keenya communitiin keenya hagamtu maal quba qaba. Wannuma sii finne jennu kana yoo ati kabantee ilaalle taate vaaliyuun qabu Muktaar. Kan isin jedhaa jiru wixineen hagana ga'u ka warra kana iyyisiise kuni nuuf waa ta'u malee iyyisiisu kan hin beekne walii galle irratti ijaaramiinsi itti impaayera du'iinsa Oromoo irratti yoo ta'e yoo jara boochise waatu nu ta'ee jechuudha. Qabiyyee sana immoo bal'inaan itti deemuu barbaada. Sa'aatii Dr. Fogee waan sa'aatii barbaaduu fi ittuma dhaabame. Yaa mee miidhaasa isinitti haa deebi'u. Amma keessaahuu wanni reefa walakkaan seenaa kaase kuni namni baay'ee wanni yaanni isaa dhimmi kuni dhimma Tigraay haasaya ka jedhullee qalbiidhaa qaba. Dhimmi Tigraay kuni dhugaadhaa waggaa fi wahii kana keessaa biyya lixaa kana keessatti dippiloomasii addunyaa kana keessatti baay'ee leellifamee jira. Garuu immoo Oromoo dura du'uu eegale. Oromoo dura rakkoo dhandhame biyya sanitti. Haadha fuulduratti ilma gabbaasanii ka ajjeesan, ka gabbaasanii waraabeessa nyaachisan, mana hidhaatii baasanii rasaasa itti roobsan lakkoofsan qabu. Nuti himati immoo addunyaatu osoo nu itti himannu nu dhaga'uu dide eessatti kufne eessatti sadarkaa kanatti dhimma Oromoo himachuu dadhabneeti niini waan jedhurraa diqqoo kaafne seenaan immoo qaama gama biraarraa deebiti. Dhugaa Muktaar molti ta'aa ture argitee hennaa dheeraa fi nu waan jirruuf si'aa turre malee hin jirru argitee dippiloomaasiin biyya alaa kun Oromoonuu akka maal akka ta'e hin beekan for the longest time. Hennaan nu isaani hennaan building of goonee ubbeessi nutti hin goone dandeettii san for whatever reason hin qabaanne ta'a. Hennaa amma ammoo nu barbaaduu jiranitti nuti uleen jirra. Amma haga amma Itoophiyaan gubatuu jalqabde eenyufaa Itoophiyaa keessa jira eenyufaa Itoophiyaa fayyisuu danda'a daga dhaabsuu danda'a Oromoon qophaa'ee hin jiru. Gaafa argitee Oromoon haga ammaa wanti nu godhaa turre plaakii qabannee karaa baanee iyyaa turre down wayyaanee iyyaa turre na wayyaanee amma ammoo down Abiy jedhaa jirra. Garuu hulee hunni jiru hin dhaqne hulee sila impaaktii qabu hin dhaqne haga ammaa. Amma hennaa nu dhaqnee hennaa nu barbaadanii ammoo achi of geessan nutu of qabu jira amma akka uummataatti. Maaf noonaan jette meeti uummanni keenya karaalii godhaaru meeti uummanni keenya akka koongireesii bilbilaaru. Hennaa jarri raftee bulaan jirre kanatti eenyu fa'aatu mee ufaa gaafatu uummanni keenya ufuma deemee ufaa gaafatu. Atillee Muktaar anillee hundi keenya ufaa gaafatu. Eenyu fa'aatu nama hagamii waamee koongireesii reprezentatiivii fi senetii fi maal akka godhe huleen jirru wanti jiruuf kana. Dhattee seenaan yookiin ollaa reprezentatiiviin dhaqee Oromoo hagana gaahoo jedhe Oromoo yoo bakka hin jirre namni deemee Oromoo amma hennaa Oromoo barbaadu soquu gaaniitu jira. Oromoo eenyu fa'aa eessa jira seenaa probably raises godhuu dandeetti booda hagammaa Oromoo waan jiru dhaga'ee hin beeku jette intalli takka seenaa. Awwama Oromoo jedhamu dhaga'ee hin beeku eessa ture uummanni hagana gaa'u. Kun ammoo balleessaa kenna ka eenyuti illee miti. Amma kanaaf naaxanyaa himachuu hin dandeenyu Itoophiyaa gavarmenti himachuu danda'u nurra jira. Maaliif nutu rafee nutu kompleksitii ta'e nutu argatee gammadee taa'u jalqabee Muktaar tokko isa. Dhuga wanti hennaa dheeraaf waa'ee Tigraay irra haasaa ture miidiyaan biyya alaa kunillee mootummaan kunillee dhugamaa Tigraay specifically genocide irra deemaa ture. Sunillee dhuga kan Oromoo miidhaa Oromoo irraa gaheetu gara isaanii transportii ta'e ka jedhu dubbii dhugaati sunillee. Haa ta'u ammoo amma HR kana hoolaalle detailed tokkoon argite Amaaran jedhu Tigiran jedhu Oromoon jedhu detailed warri financially nama
warra akkana hojii gargaaraa ture. Lola kana warri mallaqaan deeggare. Deeggaraa ture. Warri biyya keessa deemee nageenyi akka boora'u godhaa ture. Warri ummata nagaa hiriira baa'uun ummata peaceful assembly irra rakkina fidaa ture. Kunni hundinuu jahaan akka dhufee mootummaan White House President Office dhufee akka nubbeessu eenyufa akka accountability ta'e. Imagine eenyufa warri sunniin. Warri akka xiqqara jiraa turte haatiif irra ajjeefamte warra kam. Warri ayikaanii isaanii akka Hacaaluu irraa ajjeefame warra kam. Kunniin yoo wanti kunniin ta'ame yoo wanti nu waggaa dheeraa bu'aa ture hundinuu tokko hulee nu gaadeema jechuudha. Kana godhuuf ammoo lullee teebilii irra jiraachuu qabna hennaa mara. Nu ta'ama jennee duuba deebineet Tigiree warri Tigiree nu godhu warri Balu nu godhu akka jennee ta'u is not gonna happen. Sun ta'amuu hin danda'u. Garuu yoo uummanni keenya ka'ee dhaabatee gurra qeensee eessatti amaara maaltu amaara ammaal godhuu qabu eessa gargaaruu qaba hoo jedhe we have a chance. I think we will have a chance. Kun ammoo nu jirti jedha. Yeah, seenaa asirratti wanni tokko wanni an dabaluu fedhu erga haasoyne as erga wanni kun as siqaa dhufe as tiwutarii kanarratti akka malee iyyaa jiran akka malee wacaaran saboota garaagaraallee invite godhanii Oromoollee dabalatee kottaame waan ni haasoynu waan amma akka salphaa miti saban miidhama malee angawootaa miti biyyan miidhamaa kanaafuyyuu haadha abbaa keenna ka miidhamu angawoota miti jedhanii warri akkasitti promote godhaaran warri akkasitti dhimma kana dhaadheessaa jiran jira. Eenyuun miidha kallattiidhaan eenyu rabbaa qoqqobbiin kun warroota qoqqobbiin kun kallattiidhaan accountability yookaan itti gaafatamummaa reefu jette dhaqqabsiisu eenyu fa'a irratti seenaa asirra yaada muraasa naa kennii Dr. Immoo itti naa deebita. Hayyee ta Dr. Midhaaqsoo dubbatee kaate duratti gaafattee Midhaaqsoo irraa jalqabaa maaf Twitter irra immoo itti deebi'ee jira. Hayyee maafi sagaleen keenya dhagahamuu dhabdee maaliite? Akkuma Midhaaqsoo jedhetti wixineen ka jedhu hunda jedha. Wannummaan ollaan dalageeyyuu Tigiree yookiin Noorth Itoophiyaa isaa akka dhiisu godhe. Samiirraan dhufne sigalee ka Oromoon keessa hin jirre maaliif Itoophiyaa guutuu jedharre? Maaliif civil warii fi violence kaawwan jedharre eenyuuf dubbataa jiran? Samii miti la Muktaar akka itti yaaduu qabnu maal dadhabinni keenya itti ati gaafatte? Kunoo gaafa warqii isinii fi Muktaare murattanii attam goona rakkannee barsi galee wal faana hiriiruu hin dandeenye. Kun ammoo midhaan sukka jedhee si galee kalee uumman addunyaan Oromoon beektu turte. Dhuguma siin jedha. Injirraa ganda keessatti waliin wacnaa. Ani nama community keessatti guddadhee jedhe. Waciin isaan tokkoffaadha. Miidha horkisuun tokkoffaadha. Ana malee tokkoffaadha. Dalagaa irratti ammoo hin jiru namni kennan beekta. Hiriira yoo baanu nama 5 nama 10 nama 100 bahee jira. Lakkoofsi keessa meeqa? 40. Lakkoofsi keenya meeqa? Chicago maqaa kuma ol jenna. Hiriira otoo jennee nama 20 bahu. Namni 20 bahu ta'a. This is the truth. Ganda keessatti boo'ichaan tokkoffaadha. Garuu hoo mee koottaa waliin ceena, mee koottaa telefoon bilbila, mee koottaa addunyaan nu agartuu lakki yeroo sanimmaa hin mijjaa Oromoo. Garuu qeeqinsaadhaaf tokkoffaadha. So kanaafuu wanni jala murree beekuu qabnu eessa turtanii yoo jette ganda keessatti wacaa turre. Amma immoo haga ijaarramne waggaa 2 kana Oromoo beeksisaa turre. Addunyaan akkuma agartu kun fookasiin noorzii ta'ee Tigree godhaa ture. Yoo yaadatte taate resolution waggaa dabre bahe waa'ee Tigreedhaa fi noorzii Itoophiyaa, especially Tigree qofa dubbata kan jalqaba darbe sun. Hadda kana keessa Tigreen dubbata hin agartu. Tigree waraananii ture moo genocide kalee dabre ta'e jedhan san irraaffataniiti no because waan nu itti barsiisneef. Because they understood rakkoon Itoophiyaa rakkoon noorzii yookiin Tigree qofa ta'uun biyyattii guutuu waan ta'eef. Because they understood galee fi jira dialoguin deemaa jiru kun ka warra si galee dhaabni tokko sabni tokko dhaabni PP xiqqoon bilchuu kanaaf independent gaafate jira. Because waan galee fi balaan Itoophiyaa keessatti ga'e Tigreerraa Noveembarirraa hin jalqabne achi dura waan ta'eef conflict and other jedha investigation kun conflictiin turallee kaajjeelaa. So ila kana keessa warqiitu keessa jira ila jamaan garuu gaafa warqii finnee gurguruu hin dandeenye. Nama bitu hin jirre. Oromoon miiliyoona 50 jenna. Yoo miidiyaan Oromoo dhufee jedhu nama meeqatu laalee jedha Muktaar. Yoo miidiyaan Amaaraa dhufee jedhu meeqatu laalee jedha. Mee laalee jedha si galee amma kana finnee jenna akka ofuma duuba si deebisuu barbaadeetiin si galee kalee akkuma midhaasuu jedhe hin turre. Hadha ammoo jiraannaan ofiyyuu nutti dhufaa jiran. Kana ammoo samiirraa quraan itti mul'isee yookiin baayibili itti mul'isee toon ta'in dalagaadhaan waan ta'e jechuu barbaadeetii fi nu soqaa jiran amma ammoo nuti dabame.
yoo dhugaa sitti mee jedhee nuti dhabe mi'oo siin jennu koottaa yoo jennu akkuma humnaa faffaca'ee akkuma bishaanii agartee bishaan harkaan qabachuu hin dandeettu. Lollooheetuma asii achi deemee jennu. Lolloo gaafiin keessan maal yoo jennu ji'a 3-4 dura nu gaafatan. Koominitii Oromoo walitti qabnee gaafii jenna. Dhaabbilee Oromoo iddoo dubbannee jenna. Lolloohaniitumaan keessaa bahan Muktaar dhugaa dubbachuu dirqama. Lolloohanii si galee ana malee warri kalee ana malee jedhee qabsoo Oromoo qancarsee jedhee hadhallee waan du'aan hin deeminii fi achuma keessa lolloohanii jedhan. Bakka dalagaa ammaa biizidha. Harki hundi jiruu ofii jiraataa maatii ofii guddisaa which is good. Garuu nama dalagu kana itti dhiisuu qabda jala deemuu qabda yoo ati jala deemte jettee bakka argatan. Akka rabbiitiif akka namaa otoo hin ta'in hadha addunyaan soqaa jirti. Hadha mootummaan Ameerikaa nutti dhufeetiin eenyu naa dubbisnu gaafiin keessa maal jennu gaafataa jirtama. Rakkooni sana akka gurra gaggalchuu namaa hin dandeenye akka sammuu gocha hagan guddaa kana godhaa jirru kana akka nama kennaa galee hamilee isan dadhabnama. Gudda dalagaa dalagnee jira. Gurguriinsa irratti rakkoo ollaan qabu waggaa kana ka goonu qofaallee miti miidiyaa Oromoo toolaalte jettee yoo miidiyaa Oromoo gabaasee jedhu viyuun isaa hagamii miidiyaan warra kaanii yoo gabaasee jedhu baay'ina uummataatiin akkuma miiliyoona 50 ofiin jenna jechuudha. That is very important in bakka jiru daawwattoonni Oromoo ka beekuu qabanii waan kan kee suuqii ani banee Muktaar yoo ati kanarraa hin binne akkamitti guddadhee jedha. Suuqiin Oromoo hin jirtu jenna ofii atinarraa hin bittu. Eenyutu bitee jedhare diinni qancarsuu barbaada. That is wanti guddaan achi jira jedha. I think kama biraa osoo Dr. Milaason deemini osoo kaaste isaanillee irratti dabalanii jedheetiin yaadu amma duulli taasifamaatiin hin jiru. Wama fedhillee garaagarummaa siyaasaallee yoo qabaanne biyya takka qabna. Mootummaa miti paartii miti hoggana miti ka inni miidhu biyya ummata kenna miidha jedhaniitiin hafarsu jiran. Kallattimaan qoqqobbiin kun eenyu dhaqqaba eenyu faadhatti gaafatamummaa san kan inni itti dhabu. Midhaaksa kennite? Lakki ati irraa kaasiiti obbo Midhaaksa dabarsaa. Yaa itti deebi'uu kan iyyuu qaballee gaafii na gaafate sanii ani ta duratti itti deebi'ee dubbadhee jedhe. Eega buxineen kun maal jedha? Warra yakkami yakkaaf dhiheessi. Sigalee tasgabbii warra dhoggee jedhe akka tasgabbii godhanii biyya diigamte haa ijaaramtu. Warroota Itoophiyaa qofa otoo hin ta'in warroota akka Chaayinaa, Iraan, Sudaan illee qabatee Eritreyaa biyyoota itti da'eetiin accountability sanniin qofa illee otoo hin ta'in warra asii galee maqaa waloola kanaatiif deemanii dhiirummaa jiraa mul'isaa turan yaadatta. All of this citizen America maan taane akka accountability godhan gaafatee jedha itti deebi'ee jedha Dr. Sa'aatima Dr. Midhaasoo. Mee Dr. Midhaasoo yaadni kun yaada sirriitti namni akka namni qalbii hin hirre yoo gabbahee duula kana gargaarillee akka gargaaruu danda'u nama maaliif amma waan tokko fakkeenyaaf namni waan qoqqobbii tokko irratti qoqqobbii nama rirrifaasuu dhufuu danda'a. Fakkeenyaaf murtee kanaan dura mootummaan Ameerikaa fudhate keessaa tokko waa'ee agawaati. Waa'ee agawaa sanirratti agawaan gaafa mootummaa harkaa fuudhamu warshaalee baay'eetu dhaabate. Warshaalee san keessaa hiyyeessatu bahaaraa maal ta'e abiyyi siin jedha namni baay'ee. Warshaan cufamee Chaayinaan duraan dhuftee Itoophiyaatti oomishtu warshaa fi cufatteetiin gaafa galtu hiyyeessa hojii guyyaa hojjeteetiin ijoollee isaa biddeen afaan kaa'uun miidhame. Mootummaan maal ta'ee miidhame? Kanaafiyyuu qoqqobbiin jedhaa jirtan uummata miidhaa jira malee mootummaa maal godhee warra jedhantu jira. Maal qabatee dhufe waan addaa? Eenyu itti gaafatamummaan inni kallattiidhaan irra kaa'u? Dr. Midhaasoo itti fufmee qaba. Dubbii dhugaati Muktaar. Biyya tokko waliin qabnaan dhugaa. Itoophiyaan akka gubattee jidduun barbaadnu dhugaa biyyitu yoo nagaa taate maraafuu nagaa taate sun dhuga sun walii gala. Garuu biyya uummanni keenya keessatti akka jiru sareetii jira. Uummanni keenya keessa ari'amu. Biyya tokko walii ijaarannaa biyya nu itti moonu kan yaani sun hin ta'u obviously sun namni maruu beeku qaba. Lama waa'ee wixinee kanaa ilaalchisee Muktaari. Nowhere, in fact, let me take a step back. Specifically wanti kun ija gargaarsa namummaa humanitarian support hin laallatu specifically keessatti yoo dubbise nama dubbise wanti kun akka ummata nagaa hin tuqnee waan danda'u mara akka godhu mootummaan ija kuni warri bo'aaru warra ummata nagaati miti utuu yoo nagaa qabu baay'ee namni biyyi ko akka nagaa qabaatu barbaadu warra nagaa dhogge kana gaafatummaa fudhatu ka jedhu waan bo'uuf hoytuun qabu argu annak warri nama ajjeesise ka horiin ajjeesise ka dhaqee ajjeese haa itti gaafatamu
kanama haate ka property nama gube haati gaafatamu ka jiru ummata biyya nagaa dhoogaatti gaafatamu ka jedhu eenyuun illee wanti inni sodaachisu itoo jiru warra godhe malee warri goosise dhugaa qaban haa bo'anii isaan haa iyyani nu ammoo yoo cadhifnee teennee nullee isaan empaawarii godhaarra warri argitee isaan directly waan godhan waan beekaniif garuu as keessatti ummata nagaa hin tuqinaa jedha. Wanti kun indirectly tuquu danda'a hin danda'e akkuma agawaa jechuudha. Agawaan obviously directly ummata nagaa tuquuf miti kataan garuu godhee hin ta'ama. Collateral damage waan jedhan san. Maaliif namni kunniin mootummaan kunniin accountable ta'uuf wanti kunniin yoo irraa dhaabatu qaba. Kana irraa dhaabate nama indirectly tuqa kun dhugaa kana walii gala. Haa ta'u malee kanaaf jecha namoonni nama ajjeesan haa akka barbaadanii ajjeesaa deemanii namoonni hata akka barbaadanii hataa haa deemanii namoonni genocide committee godhaa deemanii warri ka jedhuuf barbaadu biyya kana kanaaf jecha haa dhiifnu waan tamaar warri jedhu absolutely no hin kijibanii kana fudhachuu hin qabnu. Mootummaa Itoophiyaa maal godha beektaa nama keessaan akkuma qara godhaa ture Oromoon kun lama akka amma jiru tennaa maraa lama ture armaan durallee kun bitamtoota warra mootummaa warri naaxanyoota ergatu ammallee ergataaru. Kun ammoo Oromoo haga dande Oromummaaf dhaabbataaru kana jechuudha. Kanaaf Oromoon bitamtuun kunniin nu garagalanii kana nu haasaa jiran isaan ka amma Oromoo keessa deemee warra keenya rakkataa haadha keenya rakkataa abbaa keenya rakkataa maal keenya rakkataa warri jedhaaran warra ergamtoota warra bitamtoota HR kanaa dubbisanii hin jiranii maal tokko keessa jiru hin beekanii akkanumaan fiigaa jennaan fiigaarani. Warri dubbise ammoo waan itti gaafatamummaa isaa irra dhufuufi akkana fiigaaran. Kanaaf nu ummanni Oromoo ummanni nagaa Tigiree haa ta'u Amaaraa haa ta'u namni nama ajjeefne namni nama haanne namni nama hin buqqifne wanti waxinee kanarraa nama sodaachisu wayitu hin jiru. Kana ammoo ummata representative kenna bilbileet akka supporti godhan akka make sure akka wanti kun karatti hin dhaabanne jarri amma laabii gugurdaa itti fidaniiti wanti kun haa karaa dhaabatu. Armaan dura tokko seenaan hin yaadatti HR Tigiree watu dhufaa ture kawaayee Tigiree haasawii karaa dhaabanii maaliif umakka xiqqoo directly warri waan kana godhaa qabamu warri warra Tigiree ajjeese jedha specifically. Jarri akkanumatti iyyitee yaatee laabii ofiitiin harkaa dhaabani. Kanallee amma wannoo isaanii Twitter irraa akkuma kana goone godhuu qabna raftaniin bulinaa je millions itti duuluu jiran. Uummanni keenya rafee yoo ka eegu kunillee dhaabachuuf deema. Horoo kun yoon harka dhaabate we can never reach this peak. Deebinee hagana hin geennu horoo hin kufna uummanni keenya akka hin kufne kaa socho'aa nagaa jechuu barbaada. Mee Dr. Asumaan wanti osoo kaaste jedheetiin osoo biran darbini akka kaasnu fedhu itti gaafatamummaan kuni warroota lola kana oowwisaa turan gargaaraa turan yoo jennu aangawoota mootummaa irratti xiyyeeffata jechuudha. Aangawoota sadarkaadhaan jiran jechuudha moo kallattimaan mootummaa yoo jennu mee akkamitti akkaataan raawwii isaatii fi kallattiin irratti xiyyeeffatu. Dr. Midas osirraa osoo baay'ee gaarii Muktaar. HR kana yoo dubbifte specifically maal jedhasi fakkaate mootummaa irraa qabee haga siviiliyaanii meaning warra mootummaa keessa hin jirre warra biyya kanallee jiru jedha warra property biyya kanaa qabu warra zarraaf jedha biyya galaa qawwee qabateeti qilee irra nama shuutii godhaati viidiyoo waraabaa gadhiisaa rusanni faa jechuudha. Warri bohaarullee isaan amma hangawa mootummaa callaa miti hangawa mootummaa obviously warri kana godhe itti gaafatamaa kun waan beekama. HR kun wanti isaa detailed ka ta'e warra haga lafa civiliani haga Amerikaanii warra Amerikaan keessa jiraatu hin baatu. Warri waan kana material ideological warra kan support godhaa ture. Warri lolli kun akka forward deem godhaa ture. Warri nama ajjeesisaa ture. Warri nama buqqisaa ture. Hundinuu akka itti gaafatamanii jira. Warti kasaan boochisaa rullee kana argite waan godha waan beekaniif akkuma jalqaba jenneessa kanatu rafee buluu dhoogee fiisisaa mara isaanii. Haa ta'u seenaa mee gama HR 1600 nagaa tasgabbii fi dimokiraasii Itoophiyaa jedheetiin mootummaan Ameerikaa gama mana mareetiin mirkaneessuu deemaa jiru kanaan wal qabateetiin kanaan durallee wantoonni akkana gaafa bahan duula taasifamaa pitishinii mallatteeffamaa pitishiniin kun ammoo laalameetiin akkasuma yookaan gariin kuffisaa laabiitti biteetiin namni dhaqee dhaadheesseetiin yabootii nutti hin tuqinaa waan kana nurraa kuffisaa jedhanii kuffisan. Sadarkaa namarra jiru maal? Wanni akka fiigaa jiran wacaa jiran kuni dhuguma harkaa fuudhanii kuffisuu danda'u? Hayyee mee sanillee si deebi'a.
eessa jiraachiste jettee fi garuu qabxiilee amma midhaasu jedheerra eda'uu barbaadeetii xiqqoo. Ila waan tokko fakkeenyaa fi atama duratti ka jettee midhaasu deebisee jedhee Twitteriirra kaampeenii godhanii agawaa Itoophiyaan keessaa baate kan rakkate hiyyeessaa jedhan. Hiyyeessi sun eenyudha? Agawaanii ka qarqaaraa ture Industiriyaal Paarkiidha. Industiriyaal Paarkii sun eenyu dalagaa ture? Oromoon abbaan lafaa irraa buqqifamee lafa isa irratti Industiriyaal Paarkiin ijaaramee naafxanyoonni itti gartee sirna Oromoo balleessu san ittiin deemaa turte. So Industiriyaal Paarkiin hafuun warri dalagaa kan keessa harka 90 ol kennaa miti. Ummata sirna nama miidhu kana sirna jenosaayidii deeggaru kana warra deeggaru ture jechuudha. So hafuun kuni dhiibbaa godhaa turre dhiibbaa guddaadhaan akka inni hin hafnee fi kaampeenii Diseembarii keessa ta'e ni yaadatta ta'a. Ka 80,000 Amaara taatee nafxanyaa taatee warra PPP ta'anii waliin bahan kan agartee jirta. Nu hunduu agarree jirra. Hambisuu hin dandeenye. Wanni jarri kaampeenii biiliyeenaanii Ethiopian American Political Action Committee jettee dhaabde isa $1 billion kana dhaabuudhaaf they failed. Asiin dura resolutionas warra specifically Tigray irratti bahaa ture resolution sun darbee jira. Agawaa dabreetini hadda biilii there's a difference. Resolution of billing garaagarummaa namni kenna beeku qaba. Resolution recommendation. Kuni ammoo dirqama even otoo Biden iyyuu Itoophiyaaf yaadee maybe Abiy jijjiiramee jira maybe. Heera jecha al tokko yoo bahe eenyuyyuu bakka kaasuu hin danda'u. Abiy mootummaa kuniyyuu yoo deemee jedhe mootummaan Ameerikaa mootummaan dhufullee hojiirra oolchuu qaba. Kanaaf seeraan deemanii jechuudha. Itti deebi'a kaatina gaafatte garuu qabxiilee 2-3 dubbachuu barbaadeetiin. So it's very important warroo sanctioning kun yoo godhamu eenyutu miidhamaa jira. Eenyuti qabeenya China sigalee Itoophiyaa afoo keettee ajandaa oofataa turte jechuudha. Itoophiyaan afoo kaantuun maalidha? Warra sirna Itoophiyaa ka Oromoo nyaatu san ka sablammii nyaatu sanii warra kanatti miidhamaa jira jechuudha. Qabiyyeen kun ka jedhu yookiin biiliin kun ka jedhu nama haqa malee waa balleessee jedha. Maaliif accountability dinnaa? Maaliif investigation independent dinnaa? Maali gaafa Oromoon du'u badhaadhina biyya Itoophiyaatti dhufee jira. Gaafa Oromoo irraa duuti dhaabbatu gaafa accountability dhufa ammoo maaliif nama gaddisiisuu danda'a? Akkamitti wanni kun hamaa ta'a? Wanni kun ka jedhu Itoophiyaadhaaf tasgabbii nagaa fi dimokiraasii fiduudhaaf jedha. Kana keessatti jechi badaanii achi keessa jiru maalidha? Of course yoo hattuu taate, yoo nama ajjeesti taate, yoo saamtuu taate biiliin kun siif hin ta'u. Yoo lola kana harka dhooftee fi mallaqa kennitee fi lola kana lola jenosaayidii lola uummanni Oromoo irraa buqqee 60,000 itti dhume kana yoo kasii ta'e taate of course namoonni kuuwwan sabaaf sablammiin Itoophiyaa hundaafuu ta'ee jira. Why? Because accountability. Oromoon illee keessaa qabaate jechuudha. Oromoo gara Oromootiin illee haqaan dhala namuu ajjeesoo taate. Dimokiraasiidhaaf du'aa jirra malee olaantummaa ganda tokkootii fi olaantummaa sirna dimokiraasii ala ta'ee fi miti ka to'aa jiru. Kan ollaan dhaabbatee fi uummanni Oromoo kan inni booyaa jiruu fi ka waggaa 100 kana lolaa turee fi olaantummaa Oromootiif miti. Dimokiraasiidhaan ofiin of bulchuu dadhabeetiin afaan ofiitiin dubbachuu dadhabeetiin sirna gadaa ittiin jiraachuu dadhabeetiin kan namni beekuu qabu sani wanti guddaan sani. So agawaa maqaa accountability kan eenyu miidhamaa nafxanyatu miidhamaa jira jechuudha. Saniif iyyanii jechuudha. Gara biraatiin ammoo kaatama na gaafatteetti waan tokko yaadachiisu barbaada. Yaadata taatee Kerembaasi Kongressii dhimma Afrikaa irratti Itoophiyaa waggaa dabree as deebitee biilii resolution baastee turte. Resolution mana maree kana keessatti bahee jechuudha. Achumatti du'e jechuudha. Because waan karaarraa bahee jechuudha. Biiliin hamma dhufe resolution miti isaa oli sigalee biiliin hamma dhufe kuni dhimma hajaa alaa ka Afrikaatti miti hajaa alaattu endorse godhee jedhe. Charmans Mick sigalee Gregory Mick kan New Yorkii isatu endorse godhee jedhe. Sadarkaa Afrikaa darbee sagantaa mana Ameerikaa biyya alaa hunda darbeetiin sagantaa finally Pelosi fiddeetiin vootii qofa tafee jedhe. That's the last stage itti dhufee jedhe. Biiliin kun darbuuf carraa qaba. Very good carraa qaba because of the country. Democratic Republican it's bipartisanidha. Dhimma Itoophiyaa irratti walii galtee qaba. Carraa baruu haa ta'u malee anaaf si kibxata haasofnee jimaatatti Kongressii 149 qunnamee jedhe. Wanni kan afoo dhaabbadha jedhanii. Warra imbaasii wal ta'anii, charchiidhaan wal ta'anii, amartota wal ta'anii, nafxanyaan wal ta'aniitiin biilii kan afoo dhaabbataa jiran. Uummanni keenya jiraachuu biilii kanaayyuu quban qabu. Sabni miidhamee jedhe sabni guddaa yeroo marayyuu rakkoon isaa
Gaafa murtiin muramte qofa dhufe jira. Gaafa inni jige immoo quba qabna. Sigalee gaafa inni du'ee jedhee wanni gaariin quba qabna. Wanni hamaan ammoo nurratti yoo dhufe jedhee gaafa san quba qabnee jenna. Wanni nuuf ta'u yoo dhufe ammoo nama nurraa bitu arginu qabna. So carraan Oromoo ammatti sigalee akkana jira ijisiisaa jiru. Nuti Itoophiyaa keessa nam tokko akka hin miidhamu barbaannu. Namni karaa sirriirra jiru dimookiraasiidhaaf walqixxummaaf namni falmatu akkuma midhaasu jedhe sigalee dimookiraasiif du'aa jirra. Itoophiyaa mara dandeettuu du'aa jirra malee Itoophiyaa tokko qabdee tokko qaqqabdu fi miti. Kun ammoo kan akka ta'uu danda'u dogongora kalee bara 2018 irraa barree irra sii dabarra jechuun hin jiru. Accountability jiraachuu qaba. Justice gaafa namni si ajjeesuu fi sirratti jiga wal waamu lakki hin du'u jettee du'arraa of hambisuuf illee wal gargaaraan jirtu jechaadha. Exactly. Kana because achi keessa akkama jedhee si gadi gaaf tokko ammayyuu inni illee yoo deemee jedhee tokko naasofne mee laayinaan baasneetiin bakka kamitti Tigree jedha. Qabxii natti tokko na gaafatte jalqaba irratti yaadatte taate yeroo mara Tigree jedha. Biilii san keessa bakka Tigree jedhu naa baase jedhe hin jiru. Ethiopia hunda jedha, investigation Ethiopia hunda jedha, accountability lola da even civil war indurallee gaafatee jedha jechuudha. Kun ammoo kan goone kan dhiibbaa hedduu uummanni Oromoo advocacy hedduu irratti godhanii as ga'e jechuudha. Mee kan marratti dhaabaa. Mee Dr. Midhaaso yeroon keellee waan xiqqoo gabaabduu ta'eef gaafii takkatti tanarratti qofa yaada kenniteetiin akka deemtu barbaada. Amma wanni baay'een qoqqobbiin jira, seeratti dhihaachuun jira yookaan immoo itti gaafatamummaan jira. Lamaan kana keessaa akkamii ka ta'uudhaa deemu. Qoqqobbii yoo jennu qoqqobbiin yeroo baay'ee aangawoota irratti taasifamuu, viizaa dhoowwatamuu, akka olii gadi hin deemne taasifamuu, mallaqa isaan alaa qaban akka hin sochoofne taasisuu, waan akkasii hariiroolee waliin qaban akka dhuunfaatitti fa'aa ugguruudha. Itti gaafatamummaa yoo jennu ammoo murteetti dhihaachuu fa'a, seeratti dhihaachuu fa'a, seera sadarkaa idil addunyaatti jiru heegitti haa ta'u kanneen gama biroo. Seeratti dhihaachuuf ammoo seerri idil addunyaa akkasii sunniin keessaa heeg kan Itoophiyaan mallatteessiin tokko faadha. Murtee akkamiitu kennamuu deema? Murteen kun waan akkamii ta'a jechaadha yoo tilmaamnu haala muuxannoo jirurraa wanni amma hin bahin illee yoo jiraate yookaan immoo waan amma bahirra. Muktaar gaafii gaarii wanti ammeellee wanti nama waan kanarraa shakkii qabu wanti ani recommend godhu haa dubbisu namni marti. Wanti beauty wannoo kanaa HR kanaa ka seera dhiyaatullee ka sanction illee adda addaan baasa. Warri waa akkanaa hojjetane warri property Amerikaa irraa qaban warri horii Amerikaa biyyoota Amerikaa michoota Amerikaa irraa move godhan property isaanii sanctionaa ta'u mootummaa namoonni akkana godhan viizaa isaanii haarraa gubatu haarraa dhaabatu tokko innillee adda kaameera. Kun ammoo maal jaa mootummaan Amerikaa biyyoota akka African Unionii michoota akka European Unionii UN waliin hojjeteeti waliin hojjetaniit warroota hojii akkanaa balgodhaa turan warroota nama miidhaa ajjeesisaa turan warroota hataa gubaa gubsiisaa turan akka itti gaafatamummaa isaanii itti gaafatamummaaf isaan dhiyeessuu jedha. Kana akka ta'e ammoo jaajilattee beet kana godhuuf ammoo pirezidaantiin manni White House manni mootummaa ji'a jahaan waggaa shanan dhufuuf ji'a jahaan waggaa shanan dhufuuf eenyuuf akka itti gaafatamummaa kana dhiyaate dhufaa akka mana maree kana gabaasuu jira. Hagas akka siireesii ta'e haa beekanii barbaada. I highly recommend. I want deemu qabu. I would love to stay guddaa haasa'uu barbaadu dandeenya tola. Waan amma bahu qabu kana dhiisaa akkana jedhee asii fitaa Muktaar. Namni keenya namni xiqqoo daawtii qabu. Xiqqoo masii namni argitee wanti kun maal shakkii irraa qabu. Wanti kun nu miidhinnaa, na miidhinnaa, haadha kiyya miidhinnaa, akaakayyuu kiyya miidhinnaa, wanti kun sobaa dhugaa jedhu yoo jiraate namni dhugaan pure heart onni nagaati waan kana dubbisuu barbaadu. Please read. Dubbis hunda isaatu dubbisi. Conclusionii nuti dhufne dhufta jedhee amana. Nu womanuu irra geetta jedhee amana. Maaliif? Nama nagaan tuqinaa warra humanitarian support irraa uduu isaan hin tunne warra waan akkanaa hojjechiisu itti gaafatamummaaf sanctioniif akka dhiyaatu jedha. Kanarra isin namni hundinuu hin jedhee yaada. La tokkoffaa. Lammaffaa immoo ummanni keenya akkuma seenaan jettee hirriba haa dammaqnu. HR'n kun to be very honest ammallee dhaabachuu hin danda'a. Maaf yoo jette jarri kun laabii haganaati. Kun hagana. Political America is about numbers. It's about it's politics. Gaafa anni akka representative tokkotti akka senate tokkotti namni
kuma hedduu na dhufeet waan kana supporti single election irra naan jedhe hin sodaachuu jalqabaan illee eenyu faa waan kana warri nu duuba jira warri waan kana barbaada akka jedhu fawusen warri sun nu jechuun waan kana barbaadu nama influence congressman kenna senati kenna hundattuu bilbilee email ergine waan kana hin barbaanna supporti ta'uu qaba wanti hulee ga'uu qaba Itoophiyaan nagaa ta'uuf wanti kun hulee ga'uu qaba akka jedhu hongoone boru duuba deebine akka waliin ajiifanne akka argitee advocacy kenna nu kuufise baliyoo kenna kana nu godhu dide nu mataa kenna each and every one of us nutu fail godhe kana beekuu qabna kanaaf hojjechuu qabna kun ammoo karaa community ollaa karaa hedduun walii hojjetaa jirra walii hojjetaa turreerrallee galgala kanallee wal geenna jennee yaada qabna community ku hennaa wal geenna waan kana irra haasa'e community ofii kakaasu nama ofii bakka influence ofii hundaa kakaasee waan kana irra hojjetu godhuun gahee liiderii community kanniiniiti yoo kana godhuun dandeenye ammallee we failed wo eenyuun illee ajifachuu hin dandeenyu dhumarra jedhaa naa folchaa guddaa isin galatoomfadha hiree kanaaf. Ulfaadha galatooma dhugaa baay'ee yeroo keessanii jarjaraa yeroo gabaabduu qabdan keessaa nuu kennitanii Dr. Midhaaksoo Fogee miseensa boordii oolaa turtiin waliin taasiftaniif isin galateeffadhe asumaan geggeessee seenaa namallee waan wal gaafannu qabna asuma turta. Mee seenaa gama keetti deebi'a waan amma Dr. Midhaaksoo kaase keessaayyuu akkaataa itti gaafatamummaan kun itti gaafatamummaa gosa akkamiiti jedhu irratti waan muraasa akka dabaltullee fedha. Inisatti aansee ammoo itti gaafatamummaa kana akkaataa raawwii isaa irratti haasoyna itti gaafatamummaa gosa akkamiiti waan kanarra maal dabalta? Itti gaafatamummaa ilaale akkuma jedhe I think beektaa yeroo biraallee deebineetiin because namni keenya akkuma duratti jajjabeessitee nu gaafattee jettee Ameerikaa Tigree qofa dubbatti ka jedhu. Really biilii san keessa atis dubbistee agartee jirta nuti of course jala deemnee jennaa quba qabna wannummaa nu dalanne ji'a 16 dabra lolli naannoo Tigraayitti banamee jedhe yoo yaadate taate Hacaaluun du'e ji'oo lama keessatti koongiresiin Ameerikaa manni maree kun jechuudha namni 20 xalayaa barreessee Secretary of State ergee jedhe jechuudha yeroo san Trump aangoo irra jira. Achimmoo lolli kun banamee jennaan completely focusing garas ta'e jechuudha. Wannummaa nu dalagnee xaarree jennu focusii san achirraa baasnee biyyattii guutuu akka ta'uuf goone jechuudha. Kan ittiin galmaan ga'uu kenna ammoo kalaaltu biila kana dubbisuudhaan jechuudha. Biila kana keessatti yoo garte jettu tasgabbii resolution waggaa dabree olaatte jette North Ethiopia jedha yookiin ammoo Tigree qofa jedha. It does not say anything. Kun ammoo ka jedhu exactly civil warriidhaa fi lola kaawwanii jira conflictii kaawwan jedha achi keessatti jedhu. Akkuma agarte tasgabbii nagaa fi dimokiraasii tasgabbii nagaa fi dimokiraasii kana keessatti deebinee dubbisnee qabiyyee kana laalleetiin dhugumaan Oromoon achi keessa of argaa Tigreen yookiin ammoo Somaaleen jechuun Tigreen already beekbaan rakkoon jira waan beekame kanaafuu very important tokko deebinee dubbisnee community'n keenya advocacy'n adda addaa dhimma kana jala irratti ka dalaganii ka fedhii qabanii dubbisanii wanni kun Oromoof waan ta'eef Oromoof ta'e jennees manatti yoo kagallee taate akkuma Midhaaksoo jedhe otumaanu agarru fudhatan gaafa jigee jedhe immoo hin boonna gaaf san immoo hin kaana sii galee gaaf san mana keessatti waliin ka'uuf hin kaana gaafa ru'iin keessa jirtu kana akkuma maakin jedhe mataa jiru dhufee shaashiitti maran jedhan sanii gaafa jiru kana sagalee taaneetiin akka wanni kun darbee jedhu. Because wanni kun nuti biyyattii san jigsuuf yaada hin qabnu. Biyyattii sun akka rakkattuuf uummanni eenyu akka rakkatu hin qabnu. Garuu sirni amma jiru kun jijjiiramuu qaba. Sirni kun nu ajjeesaa jira. Sirna kanatu miidhaa waan jiruuf sirna kana ammoo ka jijjiiruu dandeenyuuni Itoophiyaan kalee uummata Oromoo bal'aa kana kamiiteen humna qabaattee otoo hin ta'in warroota akkanaa kanatu dhiiga indilas meeshaa waraanaatti kennee mallaqatti kennee qamadiitti kennee garbuutti kennee nu ficcisiise. Qamadiif garbuu meeshaa waraanaa isaa irraa mursiisee jira. So accountability achi jedhu qamadii garbuu kana assas goonee kennamuu qabaa jira. In fact jedha siigalee achirratti accountability keessa maal jedhee fakkaata. Nu qofa otoo hin ta'in alliance kenna jira. Kanaadaa, Yurooppii. Michoota kenna. Michoota kenna hundaa wal taane achi dabarree hoo World Baankii, Baankii Afrikaa, Baankii IMF wanti qabeenya addunyaan jirtu kana fayyadamneetiin mootummaan Itoophiyaa takka 2-3 godhuu qaba. Yoo godhuu baate jedha bultii 90 keessatti gabaasa ati Ameerikaan maal goote Itoophiyaan yoo san didde ati maal goote kana keessatti ammallee deebi'eetiin investigation keessatti dubbatee jira.
Yoo ka beektu taate boordiin filannoo Itoophiyaa akkamitti akka hammeessee hin beekna. Organization Ethiopian Human Rights Commission kan jedhamu suni akkamitti jallisee gaafa Oromoo bira gahu dubbii hin argu gaafa saba biraa bira gahu ammoo lakkoofsa UADA'tiin balaa buusee jira. Oromoo qofa otoo hin ta'in Tigree irratti illee kijiba akkasii godhee jira. Kanaafuu independent investigation jedha. Itoophiyaan itti qarqaaruu qabdi. Ethiopian must support independent investigation kan jedha. Kan mootummaa Itoophiyaa keessa hin jirre, kan Ethiopian Human Rights Commission keessa hin jirre ta'uu qaba. Jedha dirqama. San keessatti tokkoon kaayee akkuma midhaaksu jedhe si galee maal gochuu qabdi yoo Itoophiyaan diddee mootummaan Ameerikaan ammoo guyyaa 30, guyyaa 80, guyyaa 90 fi guyyaa 180 keessatti gabaasa adda addaa akka kennee jedhu gaafatee jira. Kanneen hundayyuu godhee jira. Kanaafuu ammallee kan deebi'ee dubbachuu barbaada. Nuti mootummaan Ameerikaanis nuti illee miidhaa biyya Itoophiyaa irratti barbaannee otoo hin ta'in ru'ii teenya dandamachiisuuf ummata kalee gabrummaa keessa ture dandamachiisuuf dimokiraasiif tasgabbii biyya san keessatti fiduu fi warroonni ajjeechaa namaatiif hatiinsa lafaatiin hatiinsa adda addaatiin aangootti dhufanii aangoorra ta'anii isaa cunqursaa jiran kun keessaa bahuu qaba. Lama wal bira jiraachuu hin danda'u. Si galee hattuudhaa fi hatamaan wal bira jiraachuu hin danda'u. Yookiin hattuun olaantummaa fudhatee akkasitti deemu yookiin hatamaan ammoo fincilee ka'uu qaba. Kana keessatti ammoo Oromoon eessa jira? Yoo biilli kun kan isinii ta'u taate, kanuu ta'u taate, eega warra hattuu miidhaa jiraatu taate, eega warra kalee deema waraana kan Tigree hafa achi as deebi'aa shanii lafarraa barreessaa jedhu amanmateenyeetu maanii asuma ofumaa keenya walitti oofnamoo gaafa waan gaarii dhufu kana duuba dhaabbannee amma akka argaa jirtu kanatti akkuma jetteetti miidiyaan Ameerikaa miidiyaan Itoophiyaa hundi jira biilii kanarratti xiyyeeffatanii jiran. Koongirasii 435 hundayyuu quunnamanii jiran jechuudha. In fact warra kan introduce illee godhee akka balleessaa jirtaa karaarraa baatee jirtaa Itoophiyaa diigaa jirta jedhanii godhan. Itoophiyaan jarri beektu suni Itoophiyaan jarri feetu suni Itoophiyaa olaantummaa saba tokkoo waan taateef uummanni keenya kan lakkoofsaan guddaa jiru wanna kana duuba bu'eetiin of course rakkoon guddaan ollaan qabu tokkodhaan jiraatee jennee Muktaar akkuma duratti jedhee waa warqii daayimandii baasaa daayimandii sana uummata keenya gurra buusuu hin dandeenye. Ammatti wanti nu godhaa jiru tempileetii qopheessine wanni biraa hin jiru. Tempileetii masan yookiin telefoonuma san fayyadamtee ani community Oromooti xalayaa kana jaalannaa. Amma duratti midhaasollee dubbatee jira. Galgaluma kanallee community leadership waamnee jirra jechuudha. Kabeekee rafee kaasuu hin dandeettu. Kabeekee isaati ofiitti hirmaatu deessu mirga isaati homaa gochuu hin dandeenyu. Uummata kaawwaniif kana qofaa fi miti dhimmi biraallee kan deemaa jiru waan jiruufi uummata keenya gar tokko deebisuuf jecha waan jiru kana for lifetime bocha keessa jiraachuun barbaannu Muktaar. For lifetime opposition party ta'uun barbaannu. Templatein kun jecha nama website keessa irratti salphatti argachuu danda'a namni. Exactly. Template waa maali wanni namni godhu? Waan kana kanaan dura illee irraa kaasinitiin hin turre akkaataa bakka boota isaanii bira bilbilanii yookaan ammoo guca online jiru walitti qabanii guutanii ammallee irra deebinee haa himnu namaa waan kana. Template kana maal godhan? Maali qabxiin jedhan wanni bilbila kana keessatti dubbatu mala? Ila amma fakkeenyaaf meema ka dhiyeenya kan dhumiinsa walirratti ta'aa ture haga jalamaan kana wallagga irratti ta'aa jiru kana amma dhiyoo kana argaa jirra. Yeroo baay'ee namni keenya beekta afaan kunniin dhibaa hin beekta. Infina afaan yoo ta'u Ameerikaa illee dhalattee jettee wanni dubbatu si dhibee jedha. Koongirasii bilbilee maal jedhaan? Because koongirasii ati bilbilteetiin sa'aa tokko bari Amaara eessatti beekan Oromoo eessatti beekan Itoophiyaa qofa beekan jarre. So it's very science advocacy jechuudha. It's the science of diplomacy. Yoo telefoona bilbiltu daqiiqaa hoo guddate daqiiqaa 3-4 qabda telefoona bilbiltu jechuudha. Daqiiqaa 3-4 kana keessatti of beeksisuu qabda, waan bilbilteef beeksisuu qabda, wanna warri godhan immoo itti himuu qabda. So tempileetiin nu qopheessinu keesii special keesii maratti iyyuu dhimma wallaggaa irratti, dhimma walloo irratti, gaafa boombii drooniin nama keenya fixaa ture irratti keesii adda addaa si galee fuuneetiin tempileetii qopheessine jenna. Because akka namni keenya irra akkanne jechuudha. Wannummaa ollaan sufficiently akka gaariidhaan godhee saayinsii kana expertiidha wanna kana irratti nuti amma si galee Oromoo qofa ta'uun Oromoof alatti illee saboota adda addaatiin marii kana hin kenninaaf jechuudha. Training adda addaan hin kenninaaf. Amma ji'a kana maarchii dhufu kana keessatti trainingi warra Austraaliyaa jalqabnaa jirra jechuudha. Advocacy noo jennu beekta namni waluma dhadheetiin haasaa ootu sitti fakkaata. Yoo ati dhadheetiin dhimma boochaa itti himtee maatii kiyya 9 ajjeesanii so what? Bakka marraa namni du'aa jira. Yemen keessa namni du'aa jira. Liibiyaa keessa namni du'aa jira. Akkatti himattuutu murteessa. Akkaataa ati himattuutu murteesse waan jechuutu murteesse jedha. Waan jettu qofa otoo hin ta'in akkamitti follow up goota. Akkamitti ati eenyuuf barsiisuu qabda si galee community kam keessaa bilbilaa jirta. Isa irratti immoo yeroo baay'ee namni keenya kan hin beekne. Mata banne jecha.
booyanii biraa galani. Akkatti himannu banni. Kanatu hoggan. Himata wallaaltee gabayaa abaartee san taa'e. Exactly. Amma kun maal godhaa himata himannee akkasumaan immoo kana naa godhu jettaan. So yogguu koongirasii bilbiltu an kasii bilbilee ani ebalu ani caalaadha. Community Minnesota irraa bilbilee jedhee wannan si bilbilee biilii dhufe kana qarqaaree sidhumatti dubbii. Sigalee because namni 20 namni 30 qarqare. Jarri dalagaa ofii godhattee naftanyoonni oofisa Ameerikaa hunda keessatti telefoon bilbilaa jirti. Karaa churchiitiin, karaa imbaasiitiin, karaa abbootii qabeenyaatiin advocacy organization hedduu qabanii akkasumas political action committee warraa fayyadamaniitti kaampeenii guddatu deemaa jira jechuudha yeroo kana keessatti. Uummanni community'n Oromoo ammoo meeqatu waan kanarra beekeetiin telefoon bilbilaa jira. Inni baamaan ta'eef template wanni ollaan qopheessu wanni marii galgala kana waamne wanni kun waan bahaa jiru waan beeknuuf torbee dabre yaamne jenne hadda galgala community leaderitti himne community leaderiin sun ammoo fuudhee uummata isaati akka himuuf because mara dhaqqabuu hin dandeenyu community martinuu Viber groupii yookiin WhatsApp groupii waan qabuuf mana san keessatti facaaseetiin duula kanarratti akka itti hirmaatu jechuudha. Mee gama reefu hojiirra oolmaa qoqqobbiidhaa fi itti gaafatamummaa saniitti haa dhufnu. Qoqqobbiileen waan harka isaanii jiru dhooggachuudha. Itti gaafatamummaan yookaan seeratti dhiheessuu fa'a. Itti gaafatamummaa akkamiiti? Seeratti dhiheessuu qabxiin jedhu kuni xiqqoo akkaataan dhimmi Itoophiyaa kun rakkisaa itti ta'u Itoophiyaan warra zahee mallatteessin keessaa takka. Inni gama biraa Afrikaa keessatti warrummaan zahee mallatteesseetiin jedheyyuu akka arginu Albashiir ilaaluu dandeennaa ofii wal jala dhokataa achumatti empire ofii uumanii addunyaa ofii uumanii Ameerikaan biizaan kennu jettee okay Ameerikaanii nafti nama biraa ergatanii waan Ameerikaa haajaa qabaniin ficcisiifatanii garuu immoo achitti ofii isaaniiti empire wahii ijaaranii achumatti balbala isaanii cufatanii uummatatti taphatu. Akkamiin itti gaafatamummaan kun ka dhufuu danda'u? Itti gaafatamummaa akkamiiti kan seerri kun lafa kaayee jiru? Yes, gaafii bareedaadha xiqqoo tuquu yaalee ture Muktaar sirriidha onnatti jette sigalee fakkiin gaariin ka ta'u Sudaan sigalee waggaa 20 meeq Albashir otoo sankshinii irra jiru gocha inni Daarfur irratti godhee fi miliqee yoo laaltee jettee eengadda torbee dabree natti fakkaate mootummooleen Afrikaa biyya 454 wal gahanii dudda jalaa ka jiru lola Tigraay irratti Oromiyaa irratti deemutoo dubbatiin galanii jiran. Meelaali jedhe. Akkamitti waan gan bakka jarri jirtu bakka jarri irraa nyaattee dhugdu kana uummanni otoo beelaan du'u otoo waraanaan du'u warri kun akka otoo hin dubbatin. So uummaan reflection maal godhan? Ati meelaali jedhe ati miidiyaa taatee otoo gabaasa Oromiyaa irratti gabaastu sabni Somaaliyaa sitti du'ee sabni Somaaliyaa irratti marshiinoon godhin ilma namaa akkamiiti ati? So mootummoonni hedduun ka Afrikaa irra jiran biyyootii hedduun wanni jarri ijaaranii eeyyuuni waa'ee intarastii Afrikaa toon ta'in intarastii dikteetara Afrikaa bulchaa jiru. Angootaati dantaa ofiitiin walitti dhufan malee waan uummataa waan haasa'anii qaban. Kilabii dantaa dikteetaraa ta'ee jira. Dubbachuu hin dandeenye ofiillee salphiseetiin amma namni eeyyuu akka waan jabatti ilaalaa jiru hin jiru of xiqqeessee jedhe jechuudha. So kaama accountability jette kanaa fi akkamitti jira oola biyyoonni akka Sudaanii miliqanii gamtaa garee ijaarratanii eega sarkaanfanti godhaa jiraatan taate akkamitti jalqabanii. Itoophiyaa fi Sudaan waan adda adda godhutu jira. Waa hedduutu jira. Waa tokkumaaf lama ishee tuqee jedha Muktaar. Itoophiyaan akkuma beektu otoo ija keenyaan agarru Oromoof otoo hin ta'in badii isiin godhaa jirtuuf luqqaatii jijjigaa jirti. Ortodoksiin amma akka Tigraay keessaa bahee jira. Ortodoksiin dhandhacha Itoophiyaa walitti qabe keessaa dhaaba guddicha in the first and the oldest and the most powerful amantaachi keessa jiru keessa jechuudha. Dhandhadhee jijjigaa jira jechuudha. Dhiisi abaa'oo kafaa'oo dhiisi. Piipiin Somaalee keessaa cicciramteetiin wal nyaataa jirti walitti dhukaasaa jira margaa jirta. Waan Tigraay irratti jiru hin beekaa jira jechuudha already. Lola Affaar irra jiru. So Itoophiyaan tofiitii ikonomiidhaan jigaa jirti. Free fallidha. Dippiloomaasiin duwwaa jirti. Itoophiyaan life support irra jirti jimaat. So Itoophiyaan life akka Sudaanii miti. Sudaanii beektaa namtichi dikteetariidha. Qarqaarsuun nan barbaada. Itoophiyaan life support irra jirti. Otoo Itoophiyaan Ameerikaan barbaanneef maaliif biilii kanaaf ijaniitiin kaampeenii godhaa jiran. Dinagdeenillee dippiloomaasiinillee siyaasa biyya keessaa bulchiinsaanillee kuftee jirti. Karamaanuu waan kuftee jirtuuf Ameerikaan qoqqobbiin kuni
investigation of qofa ton ta'e hiriyoota isaa alliance isaa hunda qabatee World Bank qabatee IMF qabatee Baankii Gamtoomanii Afrikaa qabatee European Human Rights Commission African Union Human Rights Commission akkasumas UN Human Rights Commission kanneen godhuu qaba investigation kana keessatti because Itoophiyaan akkuma ati jette bakka adda addaa human rights irra kan jirre signing goonetu jira accounting taani jechuudha garuu qoqqobbiin kun completely paralyzed godheetiin of nyaatti moomaan nyaatti Itoophiyaan beektaa amma beektaa qoqqobbii kana bara yaadatti taate Ameerikaan dubbataa jirta malee hojiirra oolchine amma kan dhiibbaatti godhaa jirtu koongiresiin Ameerikaa kan godhaa jiru qoqqobbii afaaniin haasofnu kan hojiirraa ooludha guyyaa murtaa'e keessatti because President Biden qoqqobbii sign godhee jira qoqqobbiin sun hagadhaa hojiirran oolle afaanuma irra ta'ee jira jechuudha kanaafiyyuu qoqqobbiin warroota fuuldura kana keessatti hirmaatan independent investigate ta'anii akka seeraatti dhiyaatanii jira mootummaan Itoophiyaan ammoo diduu akka inni mirga hin qabne seera barreessee lafa kaa'aa kun ammoo wuxilee seera Ameerikaan baaste jechuudha Presidentiin dhufellee qaama jirullee kabaruu dhufullee waan irra ooluu yookiin ammoo jaalalaa fi hariyyoomaa fedha darbuu hin dandeenye jechuudha yoo darbe akka darbuuf ammoo akkuma duratti irratti haasofne carraa guddaa qaba because demokraatiidhaaf riippaabilikaanii qarqaarama garuu hoo yoo namni keenya kan ittiin hirmaannee yoo sabaaf sabni Itoophiyaa itti hirmaannee wanti kun nuuf gaariidha investigation Itoophiyaa keessatti tasgabbiin kan dhufuu kan danda'u yoo transitional justice jiraate qofa kalee akkasitti irra dabarreetiin hadha nutti deebitee jette lama nyaatamuu hin dandeenyu lama gowwoomuu hin dandeenyu kan ammoo hojjennee as hin geenne jira muktaa katti aanee mammaaka tokko mammaaka jira farda bishaan bira geessita malee bishaan obaastu jira so bishaan bira geessine kaasiin bira immoo ka obaasu ammoo uummata keenya jennee abdii qabna. Kanaafuu uummanni sirriitti irratti hirmaachuu qaba ka jedhu ulfaadhu galatoomi mee gama qabxii dhumaatiitti waan irra darbamuu hin qabne tokko waa'ee dhimma abbootii gadaa karrayyuu tokko haa kaasu. Dhimma abbootii gadaa karrayyuu koomishiniin mirga namoomaa kan Itoophiyaa qaama mootummaatu ajjeese ka jedhu ibsee ture achi immoo itti aansee mootummaan namoota ajjechaa kan irratti hirmaatan nama lama to'annaa jala oolchinee jirra waan jedhu dhiyeesse. Dhimmi isaa dhimma nama lamaa akkam fakkaanne baay'ee ifa. Sababni isaa guyyaa akka kaleessaa naannoo san dhaqanii namoota hidhanii deebi'anii namoota san keessatti walitti bu'iinsi qaaliin uumamee ture jedhama. Borumtaatti qophaa'anii dhaqanii abbootii gadaa jilarra jiran ajjeesan. Dhimmi kuni koomishiniin mirga namoomaallee dubbii kana bilisa of fakkeessuuf malee gadi qabeetiniin waan sirriitti lafa kaa'ee hin qabu. Sadarkaa koomishinara poolisii Oromiyaatitti wanni kun raawwatamaa turu immoo aangawoota PP irraa hunda dhagahaatiniin ture. Dhimma kanallee qabattaniitiniin dhiheessaa turtanii dhimma kanaan wal qabatee maaltu jira isa kanarratti osoo waa wahii nuun jettee gaarii. Yaa galatoomii jedhee kanallee na gaafachuu keetii fi akkuma ati jette dhimma kana akkuma dhimma kaan guddichattu keessattuu haadhaan baatu awwaalanii haadhaa fi lafa jalan dabarsanii akka jedhan sanii dhimma kana irratti akkasitti gadi qabnee ilaalaa jirra. Maayoo jettee akkuma Oromoon hundi agarteetti duulli yookiin ajjechaan abbootii gadaa irratti ta'e suni waan haaraa is historic. Oromoo hunda ajjeesan nama 14 ajjeesnee nama 40 immoo hin hiine yeroo jarri mana warrootii kadhatanii waaqa kadhatanii harki guddaan warroota amantaa hordoftoota waaqeffatatu keessa jirallee. Sigalee jarri kan ajjeefamteef of course harki guddaa Oromummaa duula waraana kibbatti deemaa jiru kana qarqaaruu diddanii kan jedhuuf ajjeefamte jette. Dhimma kana immoo very personalized waan ta'eef jalqabuma irraa jalqabnee jala deemaa turre jechuudha. Torbee dabre kana Itoophiyaan Human Rights Commission irratti waraqaa peejii 6 riisarchii baastee turre jechuu akka ollaatitti. Riisarchii keenya immoo mootummaa hedduudhaaf erginee jenna. Kan biraa immoo hopefully Al Jazeeraan tokko kabaasee jedhu barruu adda addaa erginee jirra jechuudha. Akkamitti Itoophiyaan Human Rights Commission kuni mootummaa nama nyaatu kana meekaatti dibee nama fakkeessu bulguu mootummaa bulguu nama nyaataa jiru kana babbareechisee fi akka waan inni nama maraaf dubbataa jiru fakkeessee waggaa lamaan kana dabre nama keenyatti miidhe kan jedhu irratti barreessinee jirra jechuudha. Akkuma ati jetti Itoophiyaan Human Rights Commission kuni already waan beekame waan ta'eef wanni haaraa waan hin jirreef galatattiin argatuuf as bahee jira jechuudha. Sanillee ni fudhanna. Waa maraa ni fudhanna sii galee akkuma siin jedhe gochaan ollaan godhaa jirru kan godhaa jiru biyya kana jiksuu mootummaa kana miidhuu otoo hin taane gochi amma deemaa jiru sirni kun jijjiiramuu qaba. Namni ajjeesamaa namni keenya du'aa Itoophiyaan itti fufuu hin dandeettu. Lamul bira sii galee Itoophiyaan haala jirtu kanarratti du'uu qabdi.
jijjiiran tokko foundation ta'uu qaba jedhu ka jedhu irratti dalagaa jirra jechuudha. Ka abbootii gadaa kana jalqabumarraa akkuma siin jedhee jala deemaa turre karaa mootummaa Ameerikaatiin amma ofishaalii torbee dabree olaattee jettee paabliikii irratti wanni harki 99 beeta duubatti ta'a. Tiwiitarii tokkotu waggaa tokko booda dhufee jira jechuudha. After so many engagement statementii baas karoora jalqabaa statementii baasuuf tureeyyuu amma achi tiwiitarii kanatu powerfulii jedhaniitiin tiwiitii 2 godhanii jiranii United States mootummaan Ameerikaa Commission International Religious Freedom jechuudha. Karaa siin qabateetiin mootummaan Ameerikaa mootummaan Itoophiyaan gaafanne mootummaan Ameerikaa warroota kanaan du'an abbootii gadaa karrayyuu jedhee maqaa dhaheetiin gaafatee jira. Akkasumas imbaasiitti illee dabarsee. Maal akka ta'u gaafate? Warra itti gaafatamummaa waan kanaa gaafatamu maali wanni achirra dheeru? Yes, itti gaafatummaa investigation, a thorough investigation, independent kan mootummaan keessa hin jirre gaafatee jira. Independent investigation akka mootummaan Ameerikaa godhu gaafatee jira. Already achitti imbaasiin illee hojii jalqabee jira. Waaqni jedhe torbaan lama as dhufu kana keessatti diteelii biraallee irratti haasa'uuf deemaa jira jechuudha. Wanti abbootii gadaa sun wanna ilkaaniin ciniinnee qabne hanga falli haga duuti abbootii gadaa sun haqi jalaa bahutti haqni ammaa bahee jennu beektaa yaa nutu ajjeese otoo hin ta'in warri isaa ajjeese sun eessaa dhufe pirezidaantii Oromiyaa irraa dhufe moo muummicha ministeeraa irraa dhufe moo maaf dhufe illee kan jedhu akkasumas immoo beektaa nama keenya ajjeesanii beektaa dhiifama gaafachuun normaali bara 2018 yaada taate waggaa 20 keessa turanii amma akka sareetti gadi baay'isiin jedhan jechuudha. Kunniin ammoo itti fufuu hin danda'u. Itoophiyaan kalee sun itti fufuu akka hin dandeenye abbootii gadaa akka fakkiitti fayyadamneetiin itti dhiibaa jirra. Waan nama gammachiisutu ta'aa jira qarasiin illee cimaa. Ulfaadhu galatoomi. Mee qabxiilee haga ammaa kaasna irratti irra darbamuu qabu jettuu waan akka dhaamsaatti illee dhaamtuu yoo qabaatte keessatti iyyuu immoo Oromoon duula kanarratti akkaataa hirmaateetiniin qabiyyee maalii dabarsuu qaba? Tiwiitarii irra akka tiwiitu feesbuukii irra akka barreessu ka gabbaheetiniin bilbileetiniin qaama bakka bu'oota mana maree kanneen dubbisu. Qaxxiin inni dhaamuu qabullee maalii isa sirriitti jala sarartee osoo naa kaaftee fi akka dhaamsaatti illee waan dhumaa jettu osoo dhaamattee carraasii kenna. Ayyee galatoomii jedhee dhugaadha. Dubbiin guddattee fardatti hin fe'anii jedhanii haasaa oollee uumamaan fe'ee dubbataa oollee wixinee kana ammallee irruma marre malee wixinee kana keessa buunee laayinii tokko akkana jedhaa jenneetiin ifan goone namni keenya haa dubbisu. Biyya jiru kana keessatti Oromoo koominitii kara 27 as Ameerikaa kana keessa 27 ol jira kara 29. Ollaan koominitii kana hundaaniyyuu hariiroo qaba. Koominitii kana hundaafiyyuu abdeetii kennee jira jechuudha. Kan warra kana gaafannu abdeetiin isaaniif kenninu kana manatti hin galanii akka uummataan mari'achiisaniif jechuudha. Ji'a sadii dura mootummaan Ameerikaa nu gaafatee Oromoon maal barbaaddi Oromoo eenyutu bakka bu'aa kan jedhu kanneen nu gaafatanii turan. Marii kana ammoo uummata keenya walitti fidnee koominitii 18 duratti maatee ture jechuudha. Koominitiin gariin yoo akka tasaa ta'uu fi dhabdee yookiin waan adda addaatiin keessaa ta'e jedhu suni fedhii isaati malee namni keenya ka beekuu qabu ollaani koominitii Oromoo hundayyuu yeroo yerootti ji'atti affeerii abbeetii kennaaf jira jechuudha. Sanumaan kan wal fakkaatu hadhuma galgaltii kanayyuu koominitii liidartii affeerreetiin marii hedduu kan deddeemaatu jiraatu jiru jechuudha. Ka biilii kanallee qabatee isaan alallee waan deemaa jirutu jira jechuudha. Wannummaan nama guddaan godhaa jiru Oromoon waggaa lamaan kana keessa waa hedduu barreeffame saffisaan wanni barreessan keessaa inni tokko diinni guddichi nu keessa jira ofii waliina ofii walitti naaf ofii wal kilaafna ofii miila wal harkisna jenna kan baane sanam ammoo irra dabarreetiin jijjiirama guddaa mul'isnee jira baay'ee deemnee jira addunyaan Ameerikaan nu laalaa jirti addunyaan ka barbaaddu Oromoon fuutee haa deemtu barbaaddu Oromoon ammoo fuutee deemuu dhiisii waliinuu dhaabbachuu hin dandeenye ka dhugaa jiru kana. Biyya keessas ta'e biyya alas mariidhaan dubbiin Oromootu mariidhaan dhumuu qabdi. Mariin dubbachuu qabna. Because otoo lolaati ka lola qofaan kan injifannu taate Tigreen Dabrasiinaa dhuftee of duba deebitee hin jettu jechuudha. Hangas dhiyaattee balbalarra seentee wanti kun maach kompleksiidha. Hagama naanduullee nama kenna, hagama seenduullee nama kenna sirriidha. Ijas warri kun gantuudha. Farra dimokiraasii, farra uummata keenya, jibbiinsa uummata keenya of jibbanii nullee jibban jechuudha. Of Oromoo ta'uu isaantu hooksiseetiin akka najisa waan ta'e of keessaa buqqisuu waan barbaadaniif. Nevertheless kanarratti mari'achuu qabna. Kanaaf waggaa lama guutuu daaloogii jenna. Daaloogii biyyoolessaa kan Itoophiyaatii fi daaloogii uummata Oromoon barbaachisa jedha. Akkuma Oromootitti iyyuu mari'achuu qabna. Wal faana deemuu qabna. Wal faana tarkaanfachuu qabna. Amma akka ollatti wantummaan gaariin goone yoo jiraatee jenne rakkoo hedduutu jira dhugaadha. Marii kana continuously waggaa lamaan dabree Oromoo engage godhaa turre. Miidiyaa irratti hojii gahaa godhaa hin jiru.
rakkoon ollaan qabu inni guddaa tokko kaasas goone samarii kanarraa jalqabnee itti wayyaa ofirra jennee kan yaada qabnu warqii goggoonu kanneen akka uummata keenya gurra bu'u. Sun ammoo dadhabina keenya qofaa miti akkuma ati duratti jettee waan tokko miidiyaa Oromoo irratti yoo dhufee jedhee gabaan bittu baay'een hin jirtu. Otu miidiyaa Amaaraa irratti dhaqnee yookiin faranjiin dibbatte jettee Oromoo hundi quba qabaatti. Sanammoo Oromoon of gaafatu qabna. Community leaderoonni of gaafatu qabna. Yoo nuti dadhabina qabaanne akka ollatti yookiin hanqina waan fooyyessuu qabaanne nutti koota nu gargaara. Special case adda addaa trainingii community based. Community based nam lama sadii train gooneetiin Australia fakkii fudhadhee jedhee train goonee akkamitti akka ofii dubbata. Oromoo qofaaf iyyuu even ofumaa kan keetiyyuu digrii kennaa diduu dhimma kan keetii irratti waa'ee immigration ta'uu danda'a. Waa'ee dubartii waa'ee environment ta'uu danda'a akkamitti akka taatu jenne kanneen hunda godhaa waan jirruu fi websaayitii keenya irratti ollaa.org yoo jettanii templateii hedduutu achirra jira jechuudha. Kan waggaa lamaan kan press statement achirra jira. Research adda addaatu achirra jira. Research bakka biraa hin jiru jedhu ollaa exclusive jedhamee kabahu. Research page hedduu dheeraadha. Torbaan lamaa sadii booda fakkeenyaaf amma ayyaana mitillee anniversary waggaa tokko ijoolleen teenya Yaman keessa akka dhuman sanirratti qophaa'aa jira jechuudha. Akkamitti slave trade garbummaa waggaa 200 yaadannoo namoota Yamanitti dhumanii jecha. Yes, fakkiin sitti maa jira wannan kan sitti muufi muktaa namni keenya waa hedduutu ollaa irratti deemaa jira. Ollaa faana deemaa jirta. Ollaa fooloo godhaa jirta. Ollaa waan irra jiru quba qabdaa jettee of gaafatu qabna. Community keessa yoo jiraatte yookiin immoo church kee keessa yoo jiraatte masgiida kee keessa yoo jiraatte warri isiniin deemaa jiru ollaa maalirra buleettanii quba otoo qabaattanii hedduu isin gargaaraa. Akkasumas waa'ee maamma Saawudiitii walitti iyyuu qabateetiin warra karaa masgiida tokko wajjin haasaa qabnaa akkamitti gargaara maal godhamuu danda'a kan jedhamu. In fact mootummaan Itoophiyaa irratti barreessuu kanarra mari'ataa jira jechuudha. Because mootummaan Itoophiyaan kun ammatti jaalannee jibbinee aangoorra waan jiruuf warra kan akkuma ta'een akka galchee jedhu dhiibbaa gochuu barbaanna jechuudha. Kanneen hundayyuu kagoon ollaa irratti waan goonuu fi nullee fookasiin keenya karas waan ta'eef as miidiyaa irratti osoo hin ta'in namni keenya akka nu jala deemu walgahii dhuftu ka amantoota hedduu keessa ka torbaan dhuftu jettu ka tuzdee dhufu amantoota hedduu of keessa qabaatee jedha. Ka hadda galgalaa immoo community leaderiif goonee jenne kanneen irratti hirmaadha. Updateii HR 6600 kana irratti dubbanna. Akkasumas immoo marii biraa ka dhufaatti jirutu jira. Sanillee keessaan itti dubbannan jedha. Miidiyaan keenya jala deemaa isin jira. Of course warra kan ilaaluuf deemtan already quba qabdanii. Dhuguma because bakka irraa bittan jiru kakkuuwwani waan hamaa waan sammuu isin jiru qofa isin dubbatee jira. Sammuu paralyze sammuu domeenii akka namni keenya give up godhu abdii kutachiisee jedha. Wannan abdii nu kennu hedduutu jira. Mootummaan kunillee warra mootummaa kana jala deemullee carrama kanaan fayyadamee muktaadha. Hedduun baree jedhe ofii kiyyaayuu akka nama tokkotti waggaa lama kana keessatti. Lolli hangam akka nama mara miidhuu argeen jedhe. Anammoo kan lolaa jiruuf uummanni Oromoo harki guddaan kan lolaa jiruuf sirna dimokiraasiitiif malee waan biraatiif miti. So warroonni aangoorra jiran nama keenya jecha saffisaan dhaabanii faannoo nama Wallagga keessatti naannoo distriiktii 5 guutuu qabattee nama keenya fixaa jirti jedhan. Otoo Oromoon aangoorra jiru akkamitti Oromoon du'ee jira. Walloo keessatti akkasitti namni keenya dhumee jedhe yoo takka hin hafne. Meeti Shimallis meeti Sigalee eega pirezidaantii Oromoo taatee jette Somaaleen akka deemaa jirtuun argaa jirra. Kanaafuu warroonni aangoorra jirtanillee hanga danda'ameen nama keenya ajjeesuu irratti otoo dhaabdanii nagahaa mariidhaaf illee bareeda jennee abdii goonaa. Namni keenya mootummaan ajjeesee shororkeessaan sabii biraa ajjeesee namni keenya du'uun qabu nuti eenyu yoo taane irratti dubbannee waan deemnuufi kanumaa fi ammaa fi kanuma siin jedha hedduu galatoomii jedhee muktaar because kan namni hin gallee fi amma galaa fi jira fakkaataa miidiyaa Amaaraa irratti bahee. Ulfaadhu galatoomii waan baay'ee kaasnee ollaan yookaan immoo Oromoo Legacy Leadership and Advocacy Association hojiilee gama rakkoolee Oromoo hundatti ta'eetiin jedhe gabbaasanii addunyaatti iyyuutiin wanti yoo xiqqaate waggaa muraasa keessatti godhaatiin jirtan waan guddaadha. Qabxiileen bu'aaleen argamaatiin jiru kun illee immoo dhawaataan uummanni illee akka isin deeggaraatiin deemu irratti hojjechuun immoo waan baay'ee murteessaadha. Durateetu Ollaa adde Seenaa Jimjimoo akkasumatti ammoo miseensa koree boordii Ollaa Dr. Midhaaksoo Fagoo waliin turreetiniin Foogee waliin turreetiniin gidduutti immoo dhumma kana nurraa adda bahanii isin lameenuu maqaa hordoftoota Oromiyaa 11 sagantaa kootti dhufeetiin hedduu isin galateeffannaa ulfaadhaa galatoomaa bulaa horaa fayyaa ta'aa deebanaa jira.